sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajjii 19 bara 2017 akka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Akkuma barame jalqabarratti oduu karaa jaalmichuu lammii isin dhageessisuun qophii keenya guyyaa har'aa eegalla. Itti aansuunis barruu haala yeroo irratti barraa'e jaallee biiftuu galgaloo isiniif dhiyeessiti. Wallee warraaqsaas ni qabna. Kan isin keessummeessaa isin waliin turu ani Suukessaa Aroorrootiin hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin afeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuuni dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo oduu guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessu an michuu lammiiti. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Holola mootummaa wayyaanee nagaa fi tasgabbii buuse jedhee hololu uummanni Oromoo iddoo hundattuu fudhatama dhabsiisee jiraachuun ibsame. Maqaa komaandi poostii sababeeffachuun hidhaaf ajjeechaan akkasumas dararri ilmaan Oromoo irratti raawwatu daran jabaachuu qeerroon dubbatan. Diddaa fi fincilli uummata bal'aa Oromoon geggeeffamaa jirus itti fufee jira jedhu gabaastonni keenya. Amma gara babal'ina oduutti dabarra. Holola mootummaan wayyaanee nagaa fi tasgabbii buuse jedhee hololu uummanni Oromoo iddoo hundattuu fudhatama dhabsiisee jiraachuun ibsame. Holola maqaa haaromsaatiin geggeeffamaa jirus harkatti busheessee jiraachuun maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqaban ifa godhu. Akka gabaafni bahaa jiru ifa taasisutti mootummaa wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin oddoo waraana isaa bobbaasee guutummaa biyyatti keessumaa ammoo Oromiyaatti addatti bobbaasee uummata Oromoo boochisaa otoo jiruu nagaa fi tasgabbii buuseen jira jedhee hololuun kan fudhatamu miti jechuun uummanni holola wayyaaneen geggeessitu harkatti busheesseera. Walgahii wayyaanee dhaquu diduun barattoonnii fi barsiisonni naannoo Oromiyaa iddoo hedduutti baruu fi barsiisuu dhaabuun akka sirnicha dhiphisaa jiranis gabaafameera. Kun kanaan odoo jiruu wayyaaneen Oromiyaa iddoo hedduutti maqaa haaromsaatiin dabballoota ergamtoota ishii miseensota OPDO uummata Oromoo goolaa turanii fi jiran bakka bakkatti jijjiiruudhaan jijjiirama bu'uuraa jechaa akka jirtu saaxilame. Akka gabaasa kanaatti Oromiyaa godinoota hedduu keessatti maqaa haaromsaa jedhuun wayyaaneen kaabinoota ishii warra uummata Oromoo goolaa turanii fi jiran miseensota OPDO naannawaa tokkoo kaaftee naannawaa birootti jijjiiraa kan jirtu yoo ta'u, gochaa sobaa yookiin diraamaa dhaabni tun hojjettu kan hubate uummanni naannichaa akka malee aaruudhaan diddaa isaa finiinsaa akka jirus addeeffameera. Mootummaan saamtuu fi murni bicuu wayyaanee yeroo ammaan kana guutummaa golee Oromiyaa keessa konkolaattota Oromiyaa keessa socho'an boba'aa dhowwachuudhaan konkolaattonni hunduu hojii dhaabuuf dirqamanii jiru. Torban kana keessas guutummaa golee Oromiyaa keessatti sababa mootummaa wayyaanee gatii boba'aa ol kaaseef akkasumas biyya bakkeerraa seeraan waan biyya seensisuu dideef konkolaattonni hedduun sochii isaanii dhaabaa akka jiran ibsamee jira. Keessumaa torbee kana keessa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteef naannoo ishee keessaa guutummaatti mootummaa wayyaanee boba'aa konkolaataa waan dhowwateef konkolaachistoonni hedduminaan mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachaa jiran. Haa ta'u malee otoo konkolaattonni uummataa osoo hojii dhaabanii dhaabbatanii konkolaattonni mootummaa garuu kophaatti boba'aan dhoksaan magaalaa Naqqamtee keessa naannoo mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa bukkeetti kan argamu bakka kuusaa mootummaa keessaa guutamaa fi akka jiru maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Oduu biraan
Giddugaleessa Oromiyaa godina Kibba Lixa Shakkar aanaa Dawoo magaalaa Busaatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa kan ta'e namni maqaan isaa Raggaasaa Disaasaa jedhamu irratti gaafa amajji 14 bara 2017 tarkaanfii haleellaa humna ittisa ummataatiin irratti fudhatameen battalumatti yommuu du'aan adabamu itti aanaan isaa immoo harka rukkutamuu qeerroon naannichaa ibsan. Namoonni kunniin lameenuu ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf ficcisiisaa kan turanii fi yeroo ammas komaandi poostii wayyaanee waliin ta'uudhaan uummata Oromoo naannichaa irratti yakka hedduu dalagaa waan jiraniif tarkaanfii kana humni ittisa uummataa irratti fudhachuus qeerroon naannichaa addeessanii jiru. Ergamtoonni wayyaanee biroos kanarraa barachuun qarriffaa diinaa ta'anii uummata isaanii alanfachuu irraa akka of qusatan qeerroo naannichaa dhaammatan. Oduma wal fakkaatuun giddugaleessa Oromiyaa godina Lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii dhiyeenya kana itti gaafatamaa dhimma nageenyaa ta'ee kan muudame namni maqaan isaa Taakkalaa jedhamu basaasa wayyaanee biroo isa waliin ture wajjin gaafa amajji 15 bara 2017 balaa konkolaataa qaqqabeen bakka dhalata jedhamutti lameenuu lubbuun darbuun amajji 17 bara 2017 awwaalaman jedhu qeerroon bakkichaa. Namni Taakkalaa jedhamu kun duraan miseensa loltuu wayyaanee kan turee fi akkasumas hojii basaasummaa hojjetaa akka ture ibsuun sababa itti gaafatamaan dhimma nageenya aanaa Meettaa Roobii duraanii namni maqaan isaa Addunyaa Bulii jedhamu bara darbe keessa haleellaa humna ittisa uummataan irratti fudhatameen miilli isaa rukkutamee irraa citee asitti Taakkalaan bakka bu'ee jiraachuullee qeerroon Meettaa Roobii addeessanii jiran. Dhiigni ilmaan Oromoo lafatti hin banne innis balaa konkolaataa irra qaqqabeen du'aan adabamee jira jechuun maddeen qeerroo aanicharraa gabaasan. Godina Arsii Ona Suudee mana barumsaa Kuullaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barruuleen warraaqsa fincila xumura garbummaaf waamicha dabarsan torban darban keessa guutummaa mana barumsichaa keessa facaafamaa turuu qeerroon naannichaa addeessee jira. Bifuma wal fakkaatuunis godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboof naannoo ishee keessatti ammoo fincilli xumura garbummaa finiinee itti fufee jiraachuu waliin wal qabatee manni barumsaa qophaa'inaa Amboo guutummaa guutuutti cufamee jiraachuu maddeen qeerroo achirraa gabaasan. Yaadannoo barattoota Oromoo bara darbe qabsoo irratti wareegamanii gochuuf jecha qeerroon manneen barnoota Amboo fi magaalaa keessa jiran keessaa walitti dhufuun wal gurmeessanii barruulee warraaqsaa fi suuraa barattoota wareegamanii maxxansuu fi baasuudhaan dungoo qabatanii bahuuf uummata magaalittiif naannoo isheef waamicha Oromummaa taasisanii jiraachuus gabaasni nu qaqqabe ni addeessa. Mana barumsaas guyyaa lamaaf cufuun guyyaa yaadannoo barattoota Oromoo wareegamanii bifa ho'aa ta'een kabajatanii akka oolanis maddeen gabaasan. Oduu biraan godina Arsii aanaa Seeroftaa magaalaa Seeroftaa keessatti waraanni komaandi poostii uummata naannichaa irratti mootummaa abbaa irree wayyaaneedhaan uummata Oromoo irratti labsame halkan dukkanaan mana namaa seenee uummata irratti reebicha hamaa gaaffii tokkoon alatti irratti raawwataa jira. Gaafa guyyaa amajji 15 bara 2017 halkan sa'aatii 7 irratti itti seenuudhaan qabeenya isaanii erga saamanii booda namoota maqaan isaanii Seefuu Ahmadii fi Alii Muhammad jedhaman immoo reebuudhaan miidhaa akkaan jabaa ta'e irraan waan ga'aniif yeroo ammaa hospitaala Shaashammanneetti yaalamaa jiraachuu qeerroon Seeroftaa gabaasee jira. Wachi kun achuma godina Arsii magaalaa Daabbaa keessattis raawwatamaa kan jiru ta'ullee qeerroon Daabbaa gabaaseera. Godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel ganda baadiyyaa kan taate Haroo Maariyaam bakka jedhamtutti hidhaa reebichaa fi dararaa wayyaaneen raawwattu balaaleffachuun uummanni diddaa mul'iseera. Sagalee Bilisummaa Oromoo, Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Sagalee Uummata Bal'aa Eertiraa fi VOA dhaggeeffattan waan dhageessan irrattis yaada walii laataa jirtan maqaa jedhuunis uummata naannichaa keessumaa sabboontota goolaa kan jiran dabballoonni sirnichaa addatti miidhaan uummata ganda Haroo Maariyaam irraa gahaa jiran jabaa ta'uu ifa ta'eera. Dabballoonni wayyaanee uummata naannichaa goolaa jiran kunniinis Hindaaluu Tottobaa itti gaafatamaa dhaaba Oppidoo gandichaa, Baqqalaa Mul'ataa itti gaafatamaa dhimma nageenya gandichaa, Ahmad Iliyaas itti gaafatamaa milishaa gandichaa ta'uun addeeffameera. Kan gocha dabballoota kanaan aare qeerroo fi uummanni gandichaa gamtaan ka'uun qabeenyaa fi ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhachaa jiru addeeffameera. Dhumarratti godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti tarkaanfiin humna ittisa uummataan fudhatamaa ture akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen qeerroo achirraa gabaasan.
Haaluma kanaanis torbee darbe keessa lukeen diinaa maqaan isaa Addisuu Tarrafaa jedhamu erga humna ittisa uummataatiin ajjeefamee kaasee ammas bifuma wal fakkaatuun tarkaanfii basaastota diinaa irratti fudhatamaa jiru itti fufuudhaan itti gaafatamaa waajjira nageenya magaalaa Dambidolloo kan ta'e nama maqaan isaa Komaandar Boodanaa jedhamu torbee darbe keessa shugguxiidhaan humna ittisa uummataatiin ajjeefamee jiraachuu maddeen qeerroo magaalaa Dambidolloo addeessanii jiru. Tarkaanfiilee irra deddeebiidhaan magaalaa Dambidolloo keessatti humna ittisa uummataatiin fudhatamaa jirutti kan rifate mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ammaan kanas uummata magaalichaa girsaa akka jirus ibsame. Akkasumas yakkamtoonni lama magaalaa Dambidolloo keessatti qabeenya uummataa kanneen saamaa fi saamsisaa turan namoonni maqaan isaanii Inspektar Caalaa fi Saajin Raggaasaa kanneen jedhaman yeroo ammaa yakka kiraa sassaabdummaatiin himatamuun mana sirreessaa magaalaa Dambidolloo keessatti hidhamanii akka jiran qeerroon achirraa gabaasan. Oduun keenya guyyaa har'aa kanuma. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Marina Oromooti abbaa gadaa tunuwaame gaaddi sodaa jalatti odaana bee jalatti iddoo hayyuu jirutti na jedhimee dabalime beekota Marina Oromooti abbaa gadaa tunuwaame gaaddi sodaa jalatti odaana bee jalatti iddoo hayyuu jirutti na jedhimee dabalime kachara garakoo yaasa qottoon hin murree yoo dhagaraadhaa malee falmataa koo leenca koo yaasa lagaatti hin bullee yaada lammiisaa malee reefuu gannii bariite geesse yeroo misooma yeroon taafiyaamanii dubbitti narma mura dararamni kaleessa tarras nu biraa nafne geesse kaa yeroon qabsoo yeroon qeerroof dhaamanii naaf waam ijoollee Oromoo kutattuu ijoollee Arsii falmattuu ijoollee Baalee kan Booranaaf Harargee falmattuu ijoollee keenya kutattuu ijoollee Amboo kan Wallaggaa fi Jimmaa gaafa xiiqii waamanii kan qabsoo diratanii yaa muqaddamee guddaa gaaddisaaf da'ooloonii taara galbii namundaa kan itti boqotanii addummaaf nama gubaa notoo si qabaatanii koottaa yaalmaan Oromoo waltaana walii galla tafaan tokkoon naadannaa tirree tokkoon falmannaa tumna walii galteenii yoo walii galan malee yoomuun bilisoomanii Dhageessee alamni koo jooraa bakka qabsiisee kara deemaa guddisee dheebotaa deebuu baasee beela baasee dirra foon murachiisee bookata buukkachiisee irraa haadhee jiniishii itti jijjiiree wayyaa nama guddaa taasisee tolli barroo harka kiyyaa booddee na yuudhaansisee guddaas na gaabbisiisee gaaddisinaaf hin taane eetin ta'uu lammii kooti ifan mangata buqqisee diddus na dishii gubaa tabiddatti qabsiise. Gaaffii uummataa waliin dha'anii bira darbuuf yaaluun eessaanuu naman ga'u. Xumura abbootii irree. Uummanni Oromoo golee Oromiyaa mara keessa jiru rakkatu malee gaaffii hin kaasu. Roorroo fi mirga isaa sarbamu malees diina isaa ofirraa hin lolu. Miidhamu malees sagalee isaa ol kaasee addunyaatti ni iyyatu. Utuu mirga abbaa biyyummaa isaa fi qabeenyaan isaa jalaa hin saamamne ta'es diina irratti hin fincilu. Uummata miidhamee gaaffii kaasee ammoo sobuu fi sossobuudhaan yookiinis waliin dha'uudhaan itti fakkeessanii bira darbuun hin danda'amu. Gaaffii uummata fincilee humnaan ukkaamsanii hambisuunis akkasuma waan hin fakkaannee fi waan hin yaadamnedha. Sagalee uummata karaa nagaan gaaffii abbaa biyyummaa isaa gaafachaa jirus yoo ukkaamsan yoo badii dabalataa eda'e malee furmaata gaaffii uummatichi gaafateef ta'uu hin danda'u. Furmaatas ta'e hin beeku. Biyya hedduu keessatti abbootiin irree hedduun uummata gaaffii haqaa kaasee uummata mirga isaaf qabsaa'ee ukkaamsuuf yaalaniiru, hidhaniiru, ajjeesaniiru, dararaniiru.
Biyya kan keessattuu garuu abbootiin irree kun milkaa'anii bara baraaf uummata gaaffii kaasee ukkaamsanii aangoo humnaan tikfachuuf yaalan sanarra hin turre yookaan hin jiraanne. Yeroof waan humna qawweetiin gaaffii uummataa ukkaamsanii hambisan itti fakkaatee dhiittaa mirgaa suukanneessaa raawwatanis dhumarratti uummataan injifatamaniiru. Baay'een isaanii du'a badaniiru. Xumurri isaanii akka hin taane ta'eera. Akka humna qabna jedhanii namatti taphatanitti itti taphatameera. Aangoo barbaadan sanas dhabaniiru. Qabeenya aangoo harkaa qaban fayyadamanii saamanii horatanis osoo homaayyuu ittiin fayyadamin uummatichaaf deebisanii jiru yookaan dirqamanii isa biraaf laataniiru. Namni Saadaam Huseen, Koloneel Gaadaafii, Chaarles Teelaar, Biin Alii, Idi Amin Daadaa fi abbootii irree Afrikaa du'a badan arge yakka uummata isaa miidhu osoo ilaaluu hin dalagu. Qondaaltonni wayyaanees har'a akkuma warra kanaan olitti ankaasuuf yaalee aangoo harkaa qabna jedhanii uummattoota impaayera Itoophiyaa keessumaa immoo uummata Oromoo dararaa fi saamaa kanneen jiranis osoo qalbii qabaatanii akkasumas badiin yookaan itti gaafatamna jedhanii otoo yaadu ta'anii yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran kana hin raawwatan turan. Qondaaltonni mootummaa wayyaanees har'a aangoo harkaa qabna akkasumas maaltu nu gaafata jedhanii yakkoota dhala namaaf hin malle akkasumas yakka diinummaa lakkaa'amanii hin dhumne uummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran irratti addatti immoo uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru. Yakkoonni wayyaanotaa fi karaa waayilan isaanii uummata Oromoo irratti waggoottan 25 darban kana keessa uummaticha irratti raawwatamaa turan hedduu ta'anis keessumaa barootaas dhiyoo kana jechuunis waggoota lamaan darban erga fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti dho'ee yakkoonni waraana sirnichaatiin uummata Oromoo irratti raawwatan kan lakkaa'amanii dhuman miti. Kan hidhamee mana hidhaatti odoo dararamuu du'ee, kan karaa irratti akka saree waraana agaaziitiin ajjeefame, kan bakka buuteen isaa dhabame, kan biyya abbaa isaa dhiisee godaane lammii Oromoo manni lakkaa'ee fixuu hin danda'u. Keessumaa waraanni sirnichaa agaaziin maqaa koomaand poostii jedhamuun labsii yeroo muddamaa da'oo godhachuudhaan guutummaa Oromiyaa irratti bobbaafame yakki dalagaa turee fi ammas osoo naga'ee hin jedhin raawwachaa jiru kan himamee dhumu akka hin taane hundumtuu quba qaba. Kaleessa koloneeffattoonni Awurooppaa biyyoota koloniin qabatan keessatti abbaa biyyaa gabrummaa didee ajjeesaa, hidhaa fi dararaa turaniiru. Qabsoon dhalattootaa itti jabaannaan addunyaanis barri kolonii darbuu hubattee koloneeffattummaa balaaleffannaan dhiifama gaafatanii aangoo abbaa biyyaatti dabarsanii dhiisanii ba'aniiru. Wayyaaneen garuu erga barri kolonii darbee jaarraa walakkaa booda Oromootti duultee kunoo Oromoon gabrummaa ishee jala jira. Wayyaanonni fi qondaaltonni ishee har'a jaarraa 21ffaa kana keessa yakka koloneeffattoonni Awurooppaa jaarraa 19ffaa keessa raawwataniin ol uummata Itoophiyaa cunqurfamtoota ta'an irratti addatti immoo uummata Oromoo irratti yakka duguuggaa sanyummaa dhala namaaf hin malle saba Oromoo fi ilmaan isaa irratti raawwachaa jirti. Saamichi, hidhaa fi dararaan akkasumas ajjeechaan isaan har'a uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran gonkumaa kan dorgomaa qabu miti. Duguuginsa sanyiiti. Egaa Oromoon kana ofirraa dachaasuuf qabsoo walirraa hin cinne gaggeessaa tureera. Ammas ba'aa gabrummaa ofirraa jigsuuf boqonnaa sammuu malee sirna cunqursaa waliin wal aansoo wal qabaa jira. Uummattoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessumaa uummanni Oromoo rakkateeti, miidhameeti, dararameeti fincila eegalee biyya isaa irratti akka lammii lammaffaatti ilaalamu qabeenya isaa saamamuutu isa dallansiise. Of ittisuufis isa kaase. Amma rakkoon isa dallansiise fincilaaf isa kaase. Hanga mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabajamuu fi dararaan uummaticharra ga'aa jiru kun hanga furmaata argatuttis uummatichi qabsoo gaggeessaa jiru irraayis duubatti hin deebi'u. Haalli amma Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru eenyuufuu ragaadha. Achi qabaa fi as qabaa yookaan waliin dha'iinsa murna garboonfattu wayyaaneen raawwachaa jirus gonkumaa fincila mirga abbaa biyyummaaf taasifamaa jiru kana karaarraa maqsuu hin danda'u.
Addatti immoo torban darban irraa kaasuudhaan mootummaan saamtuu fi murni bicuu wayyaanee uummatichaaf gara laafina tokkollee kan hin qabne holola kijibaa fi tuullaa sobaatiin uummata Oromoo guutummaa golee Oromiyaa keessa jiran jaanjessuuf karaa jaloota ishee uummaticha irratti lafa cabsaa jirti. Faaruun wayyaaneen ittiin uummata Oromoo sobuuf lafa cabsaa jirtus labsiin hatattamaa yookaan state of emergency labsamee ture nagaan Oromiyaa keessaa bifa amma deemaa jiru kanaan yoo itti fufe labsii yeroo muddamaaf labsamee ture ni haqama maqaa jedhuun uummata Oromoo afaan faajjessuuf yaalii akkaan jabaa ta'e gochaa jirti. Wayyaaneen uummata Oromoo goyyomsuuf holola kijibaa hafarsituyyuu kiyyoo isheen karaa jaloota ishee xaxaa turte diddaa uummataatiin harkaa fashalaa'ee jira. Koloneeffattoonni Tigraay irraa Oromootti duulan kun bakka irraa dhufanitti dacha'uun dirqama. Bara baraan gatiittii Oromoo irraa sirbuuf mirgas heeyyamas hin qabani. Qabsoon gaggeeffamaa jirus kanumatti xumura gochuufi. Kun jabaata itti fufuu qaba. Kan kana jabeessee itti fufuudhaan garboonfattoota weerartoota Tigraay kanatti xumura godhu ammoo nama biraa odoo hin taane numa uummattoota gabrumaa jala jirrudha. Addatti immoo uummata Oromooti. Keessumaa ammoo uummata Oromoo sirna kana jalatti miidhaa guddaan irra gahaa jirudha. Akkuma Afrikaa kibbaatti uummanni fincilaan koloneeffattoota harkaa biyya isaa deeffate akkuma Sudaan kibbaa akkuma Eertiraa fi biyyoota bilisummaa isaanii qabsoon koloneeffattoota harkaa deeffatanii isaan kaanii uummanni Oromoos dhiigaa fi lafee isaatiin biyya isaa garboonfattoota ilmaan Tigraay wayyaanee harkaa deeffachuun dubbii marii hin barbaachifnedha. Uummanni Oromoo akkuma kaleessaa tokkummaan hiriiree mooraa diinaa burkuteessuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessaa ture har'as diina keenya lafaa fi qabeenya uummata Oromoo saamaa fi lubbuu qeerroo fi qarree Oromoo ajjeesuu fi ukkaamsuudhaan gara dabarsaa kan jiru sirna nama nyaataa wayyaanee ofirraa conqolaasuuf yeroo nuti sirnicha irratti tokkummaan ka'uu qabnu amma. Keessattuu mootummaa wayyaanee naga'ee fi quufeeraa kan hin beekne waan ta'eef uummanni Oromoo golee Oromiyaa cufa keessaa walitti dhufee wayyaanee irratti duuluudhaan ofirraa kaasuun yeroo ni danda'u amma. Fincila xumura gabrummaa eegallee jabeessinee itti fufuu qabna. Akkasumas uummanni Oromoo golee Oromiyaa keessa jiruun waraana bilisummaa Oromoo gama dandeenyuun utubuun daandii milkaa'inaa uummanni Oromoo ittiin ba'aa gabrummaa ofirraa jigsuu danda'udha. Wayyaaneen holola adda addaatiin waliin dhooftee bara bittaashee uummattoota cunqurfamoo irratti dheereffachuuf holola kijibaa hoofaa jirtu asuma irratti dhaabuu qabdi. Bittaa isheen uummata Oromoo irratti dheereffachuuf riiqachaa jirtus asumatti dhaabbachuu qaba. Bifuma wal fakkaatuunis haalli yeroo ammaan kana daangaalee Oromiyaa tokko tokko irratti mul'achaa jiru uummata Oromoo biratti baay'ee haala yaaddessaa ta'edha. Wayyaaneen yeroo ammaan kana ammoo uummata Oromoo daangaa Oromiyaa irra jiran irratti sababa Oromoo ta'an duwwaaf yakkamaa isaan gochuudhaan yeroo uummaticha irratti yakka duguuggaa sanyummaa karaa waraana isheetiin irratti labsitee jirti. Uummannis sodaa waraana wayyaaniif osoo hin jilbeenfatiin waraana weerartuu wayyaanii of jalatti booji'uudhaan hidhannoo irraa hiikkachuudhaan wayyaanetti yeelloo yookaan qaanii daangaa hin qabne itti uwwiseera. Walumaa galatti namni ani Oromoodhaaf hin jennuu fi bilisummaaf qabsoofnu baadiyyaa hanga magaalaatti baddaa hanga gammoojjiitti karaa danda'ame hundaan warra nu saamaa nu ajjeesaa fi nu hidhaa qe'ee keenyarraa warra sirbu kana ergamtoota isaanii miseensota OPDO waliin harree ofirraa gatuun gabrummaatti xumura godhuu ta'uu hubannee harka walaa qabannu. Akkuma addunyaa irratti beekamu akkuma nutis itti jirrutti qabsoo malee kan garboonfataa kuffisu bilisummaan nama gahu waan hin jirreef bakka jirrutti qabsoo keenya haa finiinsinuun dhaamsa keenya. Barreessaan barruu kana Baarentuu Gadaati. Qalamni keenya ittiin jenna. Horaa bulaa. Kachara garakoo yaasa qottoon hin murree yoo dhagaraadhaa malee falmataa gooleen cakoo. Falmataa gooleen cakoo yaasa lagaatti hin bullee yaada lammiisaa malee reefuu ganni bariite geesse yeroo misooma yeroon taafii yaamanii dubbitti narma mura dararamni kaleessa tarras nu biraa nafne geesse kaa yeroon qabsoo yeroon qeerroo dhaamanii. Naaf waami ijoollee Oromoo kutattuu ijoollee Arsii falmattuu ijoollee Baalee kan Booranaaf Harargee.
Mattuu ijoollee keenya kutattuu ijoollee amboo ka wallaggaa fi jimmaa gaafa xiiqii waamanii kan qabsoo diratanii. Yaa muqadamee guddaa gaaddisaaf da'ooloonii taara galbii namundaa kan itti boqotanii. Addummaaf nama gubaa notoo si qabaatanii koottaa yaalmaan Oromoo waltaana walii galla. Waltaana walii galla tafaan tokkoon naadannaa tirree tokkoon falmannaa tumna walii galteeni. Humna walii galteeni yoo walii galan malee yoomuun bilisoomanii. Dhageessee alamni koo jooraa bakka qabsiisee kara deemaa guddisee dheebotaa deebuu baasee beela baasee dirra foon murachiisee bookatta buukkachiisee raadee jiniishii itti jijjiiree wayyaa nama guddaa taasisee tolli barroo harka kiyyaa booddee na yuudhaansisee guddaas na gaabbisiisee gaaddisinaaf hin taane eetin ta'uu lammii kooti ifamman gata buqqisee diddus na dishii gubaa tabiddatti qabsiise. Beekootaa mariinaadhaa Oromooti abbaa gadaatu waame gaaddi sodaa jalatti odaa nabee jalatti iddoo hayyuu jirutti naa jedhimee dabalimee. Beekootaa mariinaadhaa Oromooti abbaa gadaatu waame gaaddi sodaa jalatti odaa nabee jalatti iddoo hayyuu jirutti naa jedhimee dabalimee. Kutattuu garaa tokko goota mudhii zinnaara ayawaa mana waattuu koo roorroon natti jabaatte talagaan na qorqite gama kee dhufaan jira takkam jirta leenca koo. Anin taa'uu biyyatti nangalaasi biratti iddoo ati jirtutti biyyuma abbaa qabutti baddummaa na doorsisti iyyartummaa na doorsisti. Naabbatuu deemsi koo taddancituu qabsoon koo tamman deemee ga'utti lafa fedha garaa koo. Ndeemaa fuulduratti maafan shakkaa duubatti wareegamuu taatullee qabsoo nama lubbuutti. Sabboonticha baambiyyaa Oromoon loon bobbaasee buusee dachaa gaalaanii. Cunqurfamnee sarbamnee kan dur qabeenya keenya anarra taate kan saanii. Maal abbaa koon dubbadha anotoon gubadduun obsa taa dubbatu seenaanii. Alaltuu manan taatu yaa ijoollee talaltuu manan taatu tarqoota qonnaa malee waan jooqotiyyoo malee. Ajeduu baanaan gollee kan abbaa aangoo miti godina baanaa gadi gandoota dabalatee basaastuu ollaa bunaa jalee dadhabne malee. Dingaabbitaa yaa jalee tinna tabdattee kattuu boru yoo sirraa galee. Baddoonyu si barbaada aduuteenyu si awwaala sareessi nyaata malee. Anis waa beekamaarree dugda soon dhungatanii tunda soon dubbatanii jedhaniitu mammaaku tangabta kootii keenya tayyoonni manguddoonni. Basaastuun isaa kaattu jaleen isaa dhaadhattu naa gootu homaa miti sareen guddifatanu bakkuma nyaattu dutti kunis amma yerootti. Mirgi isaan gannaa bonaa malkaan keenyan boora'u reefu booree maaltu booressee laata. Riyaa koo gaafunda ashimala koo koodee koo nati narraan dheessini jarri bulguun na nyaate. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf qopheeffanne asumaan goolabnaa nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.